Ashamaa harka fuunee maatii kaasuu ishee akkam jirtu fayyaa keessanii nuti nagaadha galata rabbii nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jechuu jaalanna. Har'allee deebi'ee dhufee jira bal'atummaa baddee bal'atoo maal taatee lafa nuuf fidduu mana nuuf fidduu jettanii gara keessattiin baay'ee na gaafattanii nagumarraa nan bare amma ganna waan ta'eef. Kanaaf malee gannaa xinnoo namatti hin tolu. Egaa haadha ijoolleeti kanaafan badee malee naguma galataa waaqaa. Egaa kinoo ammas isinii fidee dhufee jira. Maal isinii fidee har'a immoo lafaa isinii fidee. Egaa lafti kun kaartaa pilaanii qaba. Seera qabeessa jechuudha. Seera qabeessa kaaree 400 akkuma argitan kana kaaree 400 irra jira. Egaa guddaadha jechuudha. Abbaan bitachuu barbaadan kaaree 2 abbaan gurguru lamarratti fi ijaarrachuu wallaa keessan ta'uu barbaada. Lamarratti immoo iyyuu lamarraa gurguratu barbaade jechuudha. Lamarraa gurgurachuu waan barbaadaniif innaa kanaaf horoon bitachuu barbaadanii heeloo jedhaa hiikinoo kan argitan kana jechuudha lafti. Kana xiramee miti kana jechuudha guddaadha baay'ee guddaadha. Kinoo naannaa isaatillee manneentu jira kan itti galanis hin jiru kan ganaatti galuu wadanis hin jiru manni baay'ee tokko guddaa isaa gadis duuba gadda kanaatti jechuudha. Manneen ijaarramee kan itti galan baay'eetu jira kan immoo ganaa ijaarramaa jiru manni daasboora baay'eetu naannoo kana jira jechuudha. Daasboora angidii naannoo kanatti kan bitu innaa kanaaf waagaan isaatillee baay'ee bareeda. Egaa kaartaa qabaa seera qabeessa waan ta'eef sini kaartaa haaluma gabaabaan sirreeffachuu bichaadha maqaa jijjiirrachuu bichaadha wanni biraa poroosesii hin barbaachisu malee poroosesii lafa duuba bitanii kaartaa irratti baasan hin barbaachisa malee amma kun maquma ofii gara keessanitti isinii jijjiiruu bichaadha. Mazagaajaa deemanii jechuudha. Kanaafiyyuu iddoon immoo baay'ee bareedduu takka baay'ee bareeda bakka jechuun lafti isaatillee diriiraa mana guddaa isinii ijaara. Innaa akkasii fuulduraa kunis manni kan tokko kan garafame kan daasbooratii kan itti aanu immoo kanuma biyya keessatti ollaa taatanii kan achi dhuftanii soo ta'e kinoo naannaa itti aanee jirus kanuma isallee ijoolleen biyya arabaa akkuma keessan biyya hambaa jiranitu bitate jechuudha. Kan itti aanee kinoo garafamee jiru kana lafa jidduu lafti jidduu jiru ta'anii jiru jechuudha. Innaa kanaaf egaa ba'ootaan isaa baay'ee tokko bareeda. Lafti isaa wal qixxaataa wacii hin qabu. Warri bitachuu barbaadan jechuudha. Heeloo jedhaa kinoo jidduu manaa kanallee kan jiru jechuudha. Jidduu mana lamaanii kanas kan jiru laftiin gurgurama. Egaa namni bitachuu barbaadan kuni karaadha. Kinoo kan itti aanee jiru kana jechuudha. Isatti aanee xirii keessan achi jiru. Innaan isin gurgurama. Kanaaf argitanii mana bichaadha naannoon kunii kan warra itti galles baay'eetu jira. Baay'een immoo biyyuma arabaa kan jiranidha. Egaa kanaaf duwwaa ta'a. Bilisa ani immoo na isin gorsu jechuudha dhugaa ifa manaa bu'aa balleessillee mana bittanii yookiin immoo ijaartanii hin teechisinaa maaliif balbala ittiin galchinee keessan tolchineetta namni yoo keessa isinii taa'ee tolfamellee rakkoo hin qabu jechuudha. Gaafa keessa yoon garafsiisne ta'e ashawaan galchine keessa yoo ta'e manyitaatti galanii ashawaa gara fuulduraatti isinii galchuu gaafa garri fuulduraa uume immoo gara duwwatiin isaa fuulduratti darbanii isinii galchuu jechuudha. Innaa amma baankiisa nama manni kuniiwwan jechuudha bitamee jiru manni lachuu ijoolleen biyyaan baajjarti hin beekan abbaan manaa egaa manni tokko nurraan bitamee jira. Jechuudha tokko immoo nama biraatti dallaa jechuun nu yoo osoo ta'e dallaala taanee osoo ta'e akkuma yuutuubii irratti gadhiisnee arganiiti bitatan jechuudha. Kan achaan immoo nama biyya keessatti bitate jechuudha. Garuu manni lachuu umee jira. Umee kinoo akkuma argitan qophaa'ee wanni hundi umee jira. Balbalaa fi maal ta'e tokko lafti isaatillee daladdalamee maqaan hin galee wanni hundumtu amma kun lafti daladdalamee homaan barbaachisu namni kiraa sirriitti barbaada. Kiraa kuma takka hoo kennatan kumni tokko sun koo gaatti meeqa ta'a? Kuma koo lama ta'a. Kuma koo lama suni wanta baay'ee isinii godha rabbi qaamana keessa hoo bitattan masoobii biddeena masoobii wanni bakka wanni adda addaa kidaanii wanni adda addaa tokko lama akkasitti bitattanii osoo lafa gottanii birrii saniini birriin kuma ja'an oftu sunu iqaanas jedhe isinii bita. Inni akka birciqqoo minaamina.
Maaliif duwwaa taa'urra osoo namni keessa taa'e amma gibbii hunda yoo kennitan biyyattii 3,000 hin kennama. Amma gibbiiwwan kun osoo kenname namni itti galu amma 3,000 gibbii 3,000 itti galu jechuudha. Gibbii gurguddaan osoo ofii isaaniitti keessa jiraatu homtuu keessa nama biraa kiraa biraan dabalatanii ofii isaaniitti jiraatu 3,000 hin ta'a. 3,000 kun meeqa isinii fayyada? Meeqa isinii ta'a waggaatti? Wanna meeqa isinii cufa? Na baay'een bittaniitu achuma illee jettanii baddu rabbi zim jettanii maakiraan kennatanii mana qobbaa kanaa immoo namni itti gala. Sinoo erga fixachuu baartan ofii keessanii itti galuu baattanii isaan itti galuu bakka birrii keessan barbaadan uqubiyan nama qabaannaan uqubii kafalatanii uqubii uddanii uqubii immoo beektanii Itoophiyaa ammoo keessattuu kan kaasu kan nama aabu uqubiidha akka biyya keenyatti jechuudha. Innaa akkasii rabbi ani warra mana kana lamaan akkatti bakka baay'ee tokko naa zaazanu garuu hin jirani maaliif ani ittillee hime jechuudha. Mana kana balbala bichaa qorqoorrollee haa ta'u balbala qorqoorrollee yoo ta'e rakkoon qabu bar simboodatti go'attanii sila hamatti itti galuun barbaanne amma abbaan mana kana ganaa yookiin waggaa 3 waggaa 4 akkuma deemeen waggaa 2 donguutiin mana kana bitattee abbaan mana kanaa jechuudha. Odoo ishiin hin turin bitattee osoo bitatte goobazee waggaa fi ji'a jaamu minaaminatti mana kana bitatte amma ganaa turte egaa minaamina maqaa meeshaan hin jiraamire mana keessatti mana bichaa bitatanii fi miti hin turte aga turtu sana odoo namni keessa taa'ee bu'aa qaba. Innaa yoo bandeesse immoo ifa manaa godhaa callistanii bitanii tuma badinaan baay'ee keessan akkasumanni kun kan eenyuti biyya alaa jirti kan eenyu biyya alaa akkanumatti duwwata manni duwwataa immoo shaggaa miti. Kanaaf abbaan namni itti galu kiraa galchite.